yoo akka tasaa gaanamni waliin jiraatanii akka tasaa jireenyi walitti sinfidee waliin jiraatanii zanni itti qabdanii illee jiraatan afwiina godhaa fi siif araaramana afawna lillah afeddu isinirraa gammadee ilmaan kiyya oromootii yanaa galatoomaa na ulfaadhaa itti qaamsa kan isinin gahe sheekha adadaan too qaboon taafi itti habo namni mara barate amma loqota mara barate dubiratti adada jechuun habo dubiratti adada obbaleetti aadaa jechuun walumaa galatti obbaleetti gamanaan kori gabasin kori akkas habo itti walii galu kanaaf jammaa keenya kabiraa gaanu warra biyya tana waliin jiraatu mee sagalee nuti warra biyya tana waliin jiraatu har'a namni gad dhufuun hedduun fuula haarawa qabdii hedduudha hidhee oromoo waan biraa walitti naasuun waan faayidaa teenya guyyaa akkana walitti har'a fuula haarawa gara gaafa du'a dhuftullee fuula haarawa bira gara akkana ta'uu qabu suma amma namni meeqatu ka hojii hin qabne ka yoona rafaa jiru jira irran kaayan gaafa isallee akkatti rakkanna nama itti rakkatu hennu maaliif hin dubbanne waan isaan nuti yoo ka hojii birrii shanfaa baasee as dhufa san dhiisee amma isan galchu gaafa isaanu galcha irra dubbatuu qabna nu wal awwaaluu qabna dura dhaamsin isinii qabu oromoo gaafa akka tasaa namni waa irraa qabu yoo jiraattanillee gamcoontu nama asitaara waan akkana yaannu nutti himaa isinii kafalla yookaan rabbi jecha dhiisa hagan kanaaf yoggaa namni du laal majlifni biraa katti finnu hin jiru shayni biraa katti finnu hin jiru numatti wal awwaalaa qabrii hundarratti wal taanee argamuu qabna kun dhaamsa tokko jiruu teenya jiruu tiyya jiruu teeti awwaalcha kiyya awwaalchateeti waan keenya waan hin dubbanneef hin qabne waan ofii keenya allaal barsi teetiin dubbataa jira gaafa baluun kun ta'e koottaa gaafa tiyya qofaa miti gaafa zakkiintu illee isin maraa koottaa jechatti jira gaafa nuti koottaa jecha waan nu dhabsiisu hundi keenya irratti argamu gara nyaattanni jiraata namni akkatti irra heddummaata kunumaa miti waan beekama garuu fuula haarawa qofa akkan garre fuula kallattii takkaa qofa akkan garre namuu islaama waajiba nurra jira irratti hirmaanna kan dhaamsi lammadaa bicoo teenya duuti isii akka duutettuu duute awwaalle ka awwaalle immoo toofiqaan awwaale itti mari'atamet faamilii jirtuun mari'atamee akka warra lafatti awwaalle yaa jara keenya warri miidiyaa irraa gabbuu awaansa waan quban qabeen seenina qabriin isra eeggatte fagoo seetee aboo sumunimmaan karaa tanaan argatte funyan isnaa baatu warri miidiyaa amma sooshaal miidiyaa irratti abbaan mucayyooti yerreeffannaa galchaadhaa dhiisin wal quunnamtanii jirtanii abbaa fi haadhaa fi kanaa hundaa hojii arrantan ifa silaanuu gooti uummataaf illee waan ajaa'iba nuti koree qabna laalla waan awwaalcharratti gaafi bareeddu nuti koree qabna wanni kun waan nama tokkoon dalagamu koree teenya keessaa nama itti goone namni lama dubbisi abbaa kana waliin haasawan waan waliin dubbatan jarri keenya boodar isin ibsi an kallattii nama wal dubbisee miti an faamilii taanin wal dubbisee jira haala kanaan itti walii galaan waan hubannerra waan danda'amurra irratti yaannee waan kana goone warri miidiyaaleen kana irratti nu deebisa wanni dalagamu waan lafati jara keenya namni har'a qofan awwaal kanaaf rabbii keessan sodaadhaa guyyaa akkanaa sodaadhaa waan gartarin dabarsinaa waan gootan kan irraa gaafatamtan kanan isinidhaa warra miidiyaatiin gaddeebi'aa waan khayrii dalaga yoo dadhabdan harka maradhaa ofirraa taa gaarii dubbatu yoon dalagin dadhabin harka dhawina waan biratiif haganuma jenna warra sanillee ammoo tanuu dabarsuu qabdan ta'ardhaa tana nagaan awwaalle qabrii islaamarratti irra salaanne bifa nagatiin awwaalle waan islaamarraa eeggamu hunda argamte awwaalamtee yaadajuu dabarsuu barbaada kuni kana waan achirraa fi oromootii akka biyya tanalletti maqaan nu bate akka oromolletti maqaan nu bate waan akkanaa wanni fitu diin irraa fagaatu maaf waan agararra jiru oromoon dalaytee jirti biyya tanatti nama araarsu namni wal dhabe araaruma qaba wal dhabu addumaan deemuu qaba maaltu lubbuu namaan gahe namni walii ta'u waliin jiraatu wal dhabu addaan deema jiruun jiru akka kontiraataati kanaaf wanni lubbuu tana nama geessan jiru jilchan achi asillee ni jira jara keenya maaltu lubbuu ajjeesutti nama oof maaliif warra ibiddaa namniif godha maaf jiruu isaa guutuu namni balleessa diin irraa fagaatu gara diina haa deebinu
gara rabbii keenya haa deemnu jireenya hayaata keenya keessatti tarabbi irraa fagaatutu waan akkanaa nu mutu haalli akkanaa kun ummata keenyan hin mal ummata islaamatiin hin mal wanni akkanaa karaa nutti ta'uu hin qabu nama qaltuu fi qabduuf keessaa qabnu yoo wahirratti wal dhaban nama araarsuu qabnu hayyuun nu keessa jira sheeka qabna qeesii qabna akka Oromootti wanni namni wal ajjeesuuf tokkolleen hin jiraatu wal dhabbiin ni argamaa wal dhabbii karaa nagaatiin haa furannu akki karaa fokkinni kun haalli badaan akkanaa akka nutti hin deebinne intalti islaamaa intalti Oromoo gurbaan islaamaa gurbaan Oromoo ka biyya tana jirtu fakkaenya akkanaa akkan dalan waan kanaan akkan qoos kanaan wanni wal sodaa waliin wal sodaachisan akka kanan taane haasawa kana keessa haa baanu haasawa biratti haa deebinu gama rabbii keenya haa deebinuun isinin ja'a dhaamsa nama hedduu qaba hundi keessan waa'ee awwaalchis irratti hin awwaalle malee gaawwanni hundi hin geeffamne hirmaannaa gara garaatti itti hirtan dafa'aa nuu geggeessaa gama iddu galatti gama koree waan kanatti kaayamtetti nuu fidaa isinin jenna awwaalcha micoo teenya karaa nagaatiin qabrii isillee akka amantiin hayyamutti ni hojjanna waan tahuu qabu maraa hin goona akka biyya tanatti waan kana godhuuf ammoo dandeettii qabna watakka waan biraa sodaa waan kanarraa hin qabnu firmaa wajjin dalannu qabna fuuldurallee akka waan awwaalcharratti akka haarawatti wanni wal barsiifne jirtu biyya akka biyya tanatti dhufanii awwaaluun hedduu isinii galaa deema adadaan hedduu isinii galaa deema akkuma akkanaan deemanii nama awwaaluu hin dandeenye akkuma akkanaan deemanii nama galchuu hin dandeenye hubadha kallattii takka qofa qabadha yoo karaa biraarraan baafatuu dandeessa rakkoon hin jiru nu malee dachiin hin bari'inii hin qabnu garuu kallattiin itti deemamu warra biyya tanaa warra bishtaatungi warra hayyama awwaalchaa qabu qofa akka ta'e isinii mala asiin ambaasirra maal godhuun hin danda'amu watakka hin danda'amu warra kana malee biyya teenyattuu jara keenya sartu ballaan warri hammaalaa sunuu barra bakki inni jirutti waa buusuu hin danda'ani akkanaami qonqoo isatti warri kun gibira kafalee dalaga hujii isaa tana keessa seennee gar tokkollee numa godhuu hin danda'u kana hubadhaa harka achi namtichillee irree humee jira harka achi osoon seenne kallattimaan warra kana bira warra firmaa warra awwaalu bira firmaa biraa baafatuu dandeessan waan biraa godhuu dandeessan kun rakkoo miti garuu akka karaan bannen isin qajeelcha angara kiyyaan hagarman dubbadhaa horaanaa bulaa galatooma akka ummata biyya tanalletti gartee as dhuftanii reeffa kana nurra awwaaluuf hundi keessanuu galatooma warri haftanillee ta dhuftuuf itti yaadaa numata wal awwaala guyyaa awwaalcharratti dalagaa dhaabatuu qabdi fuuldura himna torbee takka dura himaa turre hagar jirtu abbaayyo itti yaade guyyaa san waan kara ta'e dalaga irraa firii fudhatuu danda'a kanaaf haa wal awwaallu irratti nu argamaan isiniin ja'a ulfaadhaa galatooma zakkaamni bakka bu'ummaadhaan waan kana awwaale kam akka ta'e ibsaati namni hundillee bakka kanatti akka itti hirmaachuu danda'u laal wanni kun waan gabaabdu nuti firma awwal qunnamna akka jam'aa keenyatti akka jam'aa tokkummaa musliima Oromoo Jarmanitti 2015 irraa warra kana waliin waan kana maamilummaa jalqabne karaa ummata kanattiin awwaalle ammallee namni tokko waan bakka bu'uu hin dandeenyeef maqaa jam'atiin awwaalle kan gaawaan qabatama ta'e waan waliin farramnee jara waliin goon isin garsiisuu hin danda'a kanumaaf gaa kuni waan hedduu rabbi waan tursiisu waan keessanii Firmaan kun naannawaa kana qofamu. Jarmanii bakkuma tamitti yoo ta'e hunda hin deeman asii miti filaan ditteema tokko awwaalchifne Ulamaa'ii teenyaaf sheekotiif dhiifna jira. Assalaamu alaikum. Tartaka waan hin dabarsuu barbaadu jiranis. Hawaasni biyya keessaa wal cinqaa jira. Wal rakkisaa jira. Maaliif abbaan yeroo jalqabaa akka biyyatti naagalchitan je'ee ture. Eegas booda immoo horee wajji haasoytee jira. Amma ijoolleen sooshaal miidiyaa irra haasoytu abbaa fuuranii qaama qullaa as baasanii ilmooti jirra naan dhaabbatinaa yoo akkana sun rakkoo miti sii galee miti. Abbaan rakkatee akkas jechuu mala. Kana ummata addunyaatiif akka nurraa dhageeffatan Oromoon Jarman wanni osoo abbaan galchaajuu awwaaltaniif akkan jenne obboleessi keenya abbaa dubbise nu bira dhaabbata akka ergaa ummataaf dabarsuun barbaada. Waa'ee awwaalchaas keessaatii miti waa'ee biyyaa nama godhatu. waan ajaa'ibatu waan akka jilaadhu akkasuma nyatin isin kenna Rakkoon qabu. laa wanni gootan nu akka jammaa islaama allatti taargeetta bara waan biraa qabu siyaasa biratti miti kalimatu laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah maashaallah. kana dhumateessan bakka jam'allee akkasuma nu hirmaadha jammaan moo yoo miilan deemtanii dhufu battan jilbiiffattanillee akka dhuftan dirqama qabdanii kanaaf gaa wanni hedduu wal kadhannu hin jirtu wanni hedduu walitti dhaammatuu qofa hundi keessan waan adda addaa qabaachuu qabna waan walitti nu fidu qabaachuu qabna bakki amantii hunda keenya fu tokko hundi keessan waan amantii hojjannulleetti nu waliin dhaabadhaa jenna
ulfaadha na galatooma hedduu ulfaadha assalaamu alaykum asirratti isin hundinuu galatooma ulfaadha isin hundinuu galatooma ulfaadha obboleettii teenya nu wajjin hirmaattanii dhuftanii nu wajjin awwaaluudhaaf Oromoon Jarmanii jirtan tokkummaa keessaniin osoo kana san hin jehin dhuftanii nu wajjin hirmaattanii obboleettii teenya nu wajjin gaggeessitaniif hundi keessanuu galatoomaan isin jaa waan kanarratti ammoo waa'ee sooshaal miidiyaa irratti abbaan osoo biyya inni jiru isin maaliif diddaniidha abbaa wajji wal quba qabna maatii isaanii guutuudhaan wal quba qabna maatiin kun xiqqashoo rakkoo faca'insaa qaba wal biran jiru takka takkatti dubbisnaa jechuudha haati bakka biraa jirti ilmoon bakka biraa jirti abbaan bakka biraa jira addaan faca'aadha isaan kana ammoo yaada isaanii hundaa'u dubbifnee wal simachiifnee jidduu tanatti micaan akka rakkanneef asitti awwaalcha akka hin dhabneef yaadni burjaajeensi akka nu jidduutti uumamee micaan tun nu jidduutti hin gubanne biyya tanatti dafnee waan kana jala deemnee jechuudha. Kana abbaa dubbiseetiin jira anaat dubbisee abbaan ati awwaalladhuu naan jee imaanaa naa kannee jechuudha. Awwaalladhuu achitti awwaalladhuu sabbarii naan jee anillee sabbarsiisee abbaa haadhallee akkasumatti bilbilee fi haatilleen achumatti na awwaali jettee obboleettiidhaan dubbisee obboleettiin achi na awwaali jettee akkasumatti ilma haboo qabdii kanaa garraa isaas dubbisee achumatti na awwaali jee obboleessa abbaatu jira obboleessa abbaa baadiyyaa keessa waan jiruuf bilbiliin dhaqqabu ilma isaatiin harkadhee ilmi isaatis achumatti na awwaali jee akkasumatti ilmaan habootu jira durbi ilmaan durbaa jechuudha innis nama guddaadha isaas ni dubbisee achumatti nu awwaalii dandeeyti nuti Addis Ababaa dhufne fudhachuu dandeenyuun hin qabnu kanaafu nu awwaalaati ammoo waan haboonilleen awwaalchaaf dhuftee Ameerikarraa as dhuftee asirratti argamtee haboon tun ammoo haqaan itti qabaa dhaluu baadhuus ni guddisee waggaa dheeraadhaan itti laffe'ee kan jiru ijaan arkuudhaan qaba ijaan arkeetiin sabbaraa kan jiru isinis dhuftee isiidhaas ni keessummachiifne obboleettii teenya akkanatti arraan tana awwaalcha kana gaggeessine alhamdulillahi rabbil alamin rakkoon takkalleen hin jirtu imaanaa fi sabri rabbi isaaniif isaa kan maatii kana hundaa'u akkasumatti isiidhaafis rabbi rahmata haa godhu ammoo abbaan waan inni achi jee jala feesbuuka jala ta'anii bobooyuun faayidaa hin qabu kabooyaniif ammoo micaadha isiidha tan duute isiidhaaf rahmata kadhachuun yoo danda'ame namni ammoo waan kana keessa quban qabne akkanumas seenee waa haasa'uun kana gaa rabbiitu beekaa ni fudhata haqasa yaa duulaa keenya asirratti mee ammallee ammas gaafii takkaan qaba yaa gaafiin ammalaan waan takka taaftee jire beekta obboleessi keenya kun mucayyoo tan akkaataa itti ajjeese dubartii laalaa miti dubartoota keessaa namni mucaa tana laalee jiru qabrii isaatiif dhababee taana muutu jechuudha obboleessi keenya hidhaa jira akkaataa rabbii waan kana murteesseef rabbi qofaa beeka kanaaf akkaataa mucaan sun itti duutellee isaan arkanii jiranii kanaaf ummata gartee waan kana hordofee biyya hundaa hordofaa jiran beekta kanaafu haqa rabbii san isaanillee arraan tana ragaasan waan arkan san qaama guutuu laalanii jira kun akkana godhe jechaa jira jechuudha kanaafu ummataaf akka namni arke dhiifama wajjin akka nu ibsaniin barbaada rabbi wajjin. Obboleeyyan kiyya asirratti yaadni inni dubbate kanaan isinii himuu danda'a intala dubartiitu du'ee intala dubartii ammoo dhiirti ilaaluun hin jirtu shariyaan teenya nuuf hin hayyamtu dubartiitu laalaa waan kana deebisuudhaaf yoo dubartiin deebiste malee nuti kanaaf galatooma ulfaadhaa obboleeyyan kiyya isin hundinuu akkana nu wajjin hirmaattanii wal awwaaluun as keessatti yeroo hunda wanta nutti haa ta'u amala nutti haa ta'u aadaa haa godhannu danta dhabaadhaan wal dhiisuun ammoo ilmaan jalaa qabna ilmaan guddifachaa jirra asitti nuti ammoo dudulloomnee hawaasni keenya kan lafaa ol dhalatu waanurraa barachuudha qaba akkaataa itti wal awwaalan karaa banuudha qabnaaf jechuudha yoo nuti waliigalle ilmaan keenyallee waliigalanii waliigalleeti wal awwaalla wal sabbarsiisna du'aayillee waliigoona assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Jaalawwan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Yaada gabaabaa gartee obboleeyyan kiyyan haasawanii jiranii yaada gabaabaa fi waliigalaatiin dhaamsa isinii dabarsa. Yaada gabaabaa fi waliigalaatiin dhaamsa isinii dabarsa. Obboleeyyan kiyya duuti tun arra
nu hararge galte nu hararge galte ilmaan hararge galte miciyyoon ammoo ta oromooti oromoo hunda waliin qabna kana waan ta'eef rabbi duraan dursee rabbi rahmata haa godhuuf obboleettii teenyaaf aalii isii hunda rabbi haa sabbarsiisu itti aansuudhaan ilmaan oromoo biyya kana jirtan jechuudha hundi keessanuu waldaan oromoo afooshaan oromoo qindeessitoonni oromoo biyya kana jirtan hundi keessanuu hedduu ulfaadhaa galatoomaa du'a tana nu wajjin qooddattanii qabeenyaanis ta'ee yaadaanis ta'ee qabeenyaanis akkasumas fagoorraa dhuftanii kadhee dhiyoorraayis dhufe jechuudha hundi keessanuu ilmaan oromoo ka kiristaanaas ta'e ka muslimaas ta'e dhiiraas ta'e dubartootaas ta'e xiqqaas ta'es guddaas ta'e hundi keessanuu du'a akka malee nutti dhufte kana bakka maletti nutti dhufte kana jechuudha gadda kana nu wajjin qooddattanii waan jirtaniif nu wajjin waan awwaaltaniif hundi keessanuu ulfaadhaan isiniin jaa kanumatti aansuudhaan ammoo biyya Jarmanii kana keessatti yookiin akkuma waliigalaatti jechuudha afooshaa yookaan waldaa amantii islaamaa qabna jechuudha kun hundinuu akka qoodinsaaf hin taane jechuudha afooshaanis akka qoodinsaaf hin taane waldayniinis akka qoodinsaaf hin taane shari'aa qabna aadaa qabna heera qabna seera qabna qaamni waliigalaa waliin nama qabu jiraachuu qabu yookaan ilma namaan lafatti hafa yoo naannootti yoo bifa naannootiin akkan deebine jechuudha afooshaan ijaaramte bifa naannootiin akkan deemne waldayni ijaaramte bifa naannootiin akkan deemne akka waliigalaatti ilmaan oromoo biyya kana jiranitti jechuudha du'a waliin qabna waa hunda waliin qabna waliin qooddannee waliin deemuu qabna malee yookaan ani nama naannoo wanti isa afooshaan saas keessa hin jiraanne jiraata jechuudha nama kutaa inni irraa dhufa keessa innummaan qofti hin jiraatu jira kanaan namni addaa mirgisaallee dhiibama dimorolaayista kana waan ta'eef afooshaanis akka jirutti haa jiraatu waldayniinis akka jirutti haa jiraatu wanti nu hagganu silaa'u amantii teenyaan hogganamna irra jaalatte jechuun namu amantii qaba kana waan ta'eef hundi keenyaahu yeroo du'aa waliin qabna yeroo gaddaatis waliin qabna yeroo gammachuutis waliin qabna wal qoqqooduu dhiifnee jechuudha tokko taanee waliin yoo deemne du'aa keenya yoo waliin awwaallanne jiraa keenya yoo rakkoo dhufte yoo bira dhaabbanne nu hundinuu qajeellotti jechuun gurri keenyaas yookiin maqaan keenyaas yookiin uummata oromootis rakkataa keenyaas hunda gargaaruu dandeenya jechuudha kanaafuu akkuma waliigalaatti adeemsi awwaalchaatis habiyya biyyaatis garaagara ta'uu danda'a. Haalaa as keessaa beekuu hin danda'u jechuudha. As keessaa warruma as keessaa beeka. Warruma qindeessitoota as keessaa beeka. Sheekotuma as keessaa beeka jechuudha. Isaanumaatu gaggeessa. Haala jiru waliin haasawanii waliin mari'atanii godhuudha malee yaadaa wal burjaajeessuu hin barbaachisu. Obboleettii teenya wajjin awwaaltanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Wanti hin jiru kana ol boruus arra beeyna malee boru hin beeynu kana waan ta'eef ilmaan oromoo biyya jarman jirtan hundi keessanuu ulfaadha nu harargee nu goositanii ulfaadha. Galatoomii shukran.